Itoophiyaan biyya uummata guddoo hambaa dhala namaa addunyaa taatus dogoggora mootummoota darbaniin kaarri galaanaa dhabamee ture mudoo ta'ee hafe. Mootummaan jijjiiramaa yeroo ammaa dhimmi gaaffii karra galaana diimaa argachuu dhimma guddina dinagdee biyyaa qofa osoo hin taane dhimma siyaasaa, hawaasummaa, nageenya tifkachuu, birmadummaa biyyaa guutuu taasisuu fi qabeenya ofiitti sirnaan fayyadamuu keessatti gahee olaanaa kan qabuu fi dhimmi kun karaa dantaa waliigaltee kennanii fudhachuutiin ta'uu qaba jedhan kantiibaan magaalaa Naqqamtee fi kantiibaan magaalaa Bishooftuu. Kennanii fudhachuu inni jedhamu sun ulaa sanaatiif karaan kaffallu jiraachuu ni danda'a. Qaraxi kaffallu jiraachuu ni danda'a. Isaan fayyadamu. Nus immoo ulaa arganne addunyaa wajjiniin kan ittiin wal arginudha kan ta'u. Kanaafuu uummanni keenya biyyi keenya akka biyyaatti humnaan fudhachuuf kan itti deemtu utuu hin ta'in waliigalteetiin fudhachuuf kan itti deemamudha kan ta'uutiif qabu. Kanammoo addunyaan illee dogoggora akka ta'e isheefis kaasaadha kan jirani. Mootummaan keenyas immoo miidhaa waraana maal akka ta'e sirriitti waan beekuuf waa hunduma isaa dippiloomaasiitiin waliigalteetiin itti deemuutiifidha kan yaadamaa kan jiru jechuudha. Ulaan galaanaa kun nu barbaachisa. Guddina keenyaaf murteessaadha. Akkasumas badhaadhina barbaadamuufis murteessaadha jennee amannee fudhannee jirra jechuudha. Kana maal gochuu qabna? Akkuma qaama biraa ol kaanee qawwee walitti fudhachuu, ulee walitti fudhachuu, eeboo walitti qarachuu osoo hin ta'in hanga danda'ameen qaama kana ulaa kana balbala kana akkaataa itti argamuu danda'uun maaksimaam mariidhaan akkuma muummeen keenya yookaan immoo hooggantoonni keenya olaanaan jalqaban itti deemuu danda'uun filannoo jalqabaati jennee fudhanna. Biyyi karra galaanaa hin qabne qabeenya ishee gara alaatti erguu fi alaa gara keessaatti galchuu irratti biyyoota biroo irratti akka hirkattuu fi birmadummaa dinagdee biyyaa sarbuu bira darbee nageenya biyya ofii sirnaan tifkachuu irrattis danqaa guddaa ta'a. Kanaanis hawaasni biyyattii barbaachisummaa karra galaanaatti kan amane badhaadhina Itoophiyaan eegalte itti fufsiisuu fi dorgomtummaa biyyattii gabaa addunyaatti baasuuf karri galaanaa kun uummata biyyattii kan barbaachisu ta'uu itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Shaggar bulchaan godina Shawaa Lixaa fi bulchaan godina Qeellam Wallaggaa kan dubbatan. Uummanni nu caalaa dubbachaa jira jechuudha. Waa'ee ulaa galaanaa kan mariiwwan hunda irratti hidha haaromsaa xumurtaniirtu. Ulaa galaanaa bifuma kanaan milkeessitanii akka wal arginu abdii guddaa qabnaa kan jedhu abdii guddaadhaan uummanni ejjennoo guddaa qaba jechuudha naannoo kanatti. Kanaaf uummanni adeemsa ulaa galaanaatti argannu kana keessatti nu cinaa jiraachuusaa sirriitti hubatee deeggaraa kan jiru. Sooma baadiyyaa irratti ammoo hojjetaa jiru. Hojiiwwan dinagdee uummata keenyaa ijaaruudhaaf jalqabame. Tarkaanfileewwan addaa hedduun akka mootummaa keenyatti fudhatamaa jiru. Karaan ittiin gabaa addunyaatiin wal argatu mijachuu hin dandeenye taanaan bal'inaan oomishnee badhaadhina biyya keenyaa dhugoomsuudhaaf tooftaa fi tarsiimoowwan garaagaraa mootummaan bocee hojjetaa jiru. Ulaa ittiin gabaa addunyaatiin wal arguu hin qabu taanaan gatii tokkollee hin qabu. Ulaan galaanaa dhiibbaa uumuudhaaf Oromoo irra darbee, Oromiyaa irra darbee, Itoophiyaa guutuutti, Afrikaa guutuutti dhiibbaa uumuuf, addunyaa irratti dhiibbaa uumuuf baay'ee murteessaadha. Kanaaf dhimma kana gama kamiinuu deemnee milkeessuu qabnaa kan jedhu hooggansi keenyas walii galee jira. Uummanni keenyas walii galee jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed gaaffii miseensota mana marii bakka bu'oota uummatarraa kaaniif deebii fi ibsa kennaniin mootummaa fi uummanni Itoophiyaa galaana diimaa fayyadamuuf nama ajjeesa hin jenne mariin akkasumas seera gabaan dhimmichaa haa hiiknu karaa nagaa fi kennanii fudhachuutti kan amannu ta'uu dubbatan. ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን ኢትዮጵያ ከሪ ገላና ኢሼን በርባቺሱ jedhee namni amanu seeroo moomarraa waan maqee fakkaata. Namni ni dhalata, ni dullooma, ni du'a. Karri galaanaa fi Itoophiyaanis kanuma. Galaanni diimaa fi Itoophiyaan yeroo tokko ni dullooma, yeroo tokko immoo ni dadhabu ta'a malee tasumaa addaan bahanii jiraachuun hin danda'amu. Qabeenyi galaana diimaarra jiru hedduudha. Mitswaarraa hanga Moqaadishootti fageenya jiru kiiloomeetira 5 ta'a. Qabeenyi kun hunda keenyaaf gahaadha. Hanga yaadnu ol qabeenya gahaa waan ta'eef. Kana keessa uummata miiliyoona 20 kan qabdu Soomaaliin yoo qabatte kaanis akkuma akka isaatti kiiloomeetira 5 kana yoo qabatan Itoophiyaan uummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 30 qabatte kan gaafataa jirtu kiiloomeetira 50. Haaqni kun yoo haqa hin taane addunyaa kanarra haaqni hin jiru jechuudha. Nuti kan akka karri galaanaa nuuf kennamu gaafanne
saamnee yookaan ajjeefnee fudhannaa jennee miti. Aadaa keenya ni fudhachuutiin akka ta'u gaafachaa jiru. Hidhi guddaan akka Afrikaatti jiru hidha haaromsaati. Hidha haaromsaarraa qooda harka 20 yookiin 30 fudhatee nuuf kennuu danda'a. Lakki kunnaaf hin ta'u kan jedhu yoo ta'e immoo daandii qilleensa guddaa akka Afrikaatti kan Itoophiyaadha. Isarraa qooda fudhatee karra galaanaa nuuf kennuu danda'a. Sun yoo hin taane liiziin kennuun ni danda'ama. Sun hin taane taanaan jijjiirraa lafaas ni danda'ama. Kanaaf filannoo danuun miira kennanii fudhachuun waliin karra galaanaa qabaachuu dandeenyaa jechuudha. Sanarras darbee mariidhaan furuun ni danda'ama. Kanarra darbees biyyoonni Itoophiyaa miidhuuf deeman yoo xiqqaate Itoophiyaa miidhanii bu'aa qabeessa akka hin taane beekutu irra jiraata. Biyyi kun biyya Abdiisaa Agaati. Abdiisaa Agaa biyya ormaatti hidhamee osoo jiru kanneen akka biyya isaa mirga dhabaniif nama falmeedha. Nuti Itoophiyaanonni biyya keenyatti tuqamuun haafuuti biyya ormaatti dhiibbaa uumuu dandeenya. Kanarraa barachuutu barbaachisa. Gorsaani qabu kun osoo hin ta'in mariidhaan waliin dubbiidhaan karaa seeraatiin hiikuun ni danda'ama. የኔ ምክር ተስማምቶ ተግባብቶ በሕግ አግባብ መፍታት ይቻላል።